Ta'ugaa subconscious mind keenya attamitti leenjifnaa seedhuu irratti hojjetaa irraa kana irratti yeroo kee baay'ee investii gochuun jireenya kee kana booddee jireenya kee kana booddeetti akka itti gammaddu si godha. Jireenya hiika qabu, jireenya waa'ee baasee jireenya sababii dhufaatii isaatii beekee isa immoo raawwate taata. Kanaaf baay'ee si gammachiisa jechuudha. Baroota ati dabarsite caalaa innati coachingii kana irratti dabarsaa jirtu yeroo baay'ee gati jabeessa akkasii ta'ee akka itti gammadduuf jireenya kee akka ittiin jijjiiramu waan ta'uu barbaaddu sana hundumaa akka ittiin taatu homaa shakkiin qabu. Adaraa kee subconscious mindin kee waan ta'uu barbaaddu hundumaa ta'uu akka dandeessu subconscious mindii keetti himuu hin dagatini. Inni kunis leenjii keenya keessaa tokko. Qabxii 10 walii wajjiniin ilaalleerra. Qabxii 3 tokkotti si dabaleetan fixuu barbaada. Inni 11ffaan kurnaffaa irratti kaleessa or I don't know sila wanta gaafachuu barbaadde price taagii mataa keetti situtti baafataan jedhe wanta barbaaddu sana gaafadhu. Horiidhaaf hojjetta miti. Baay'ee beessa godhi beekan. Horiidhaaf hojjetta miti. Garuu horiin badhaasa keeti. Waan hojjetu tokko horii ammanaa kennaa itti gaafachuu hin sodaatin, ija hin laafini. Horiin immoo badhaasa keeti. Hojii si biratti hafee sana immoo akka itti hojjettu si gargaara. Saffisaan hojii si bira jiru akka itti hojjettuuf si gargaara. Daangaa kee bal'iftee golee arfanittuu guddiftee addunyaadhaan wanta si bira jiru ga'uu akka itti dandeessuu fi horiin carraa baay'ee sii kenna. Horiin gadhee miti, baay'ee si gargaara. Horiin wantuma si bira jiru bal'iftee guddiftee quality isaa dabaltee saffisaan akka inni deemee umurii kee keessatti waan ta'uun sirra jiru taatee akka itti dabartuuf baay'ee si gargaara waan ta'eef yeroo tajaajila qulqulluu namootaa laattu kaayyoon kee nama tajaajiluudha. Haa ta'uyyuu malee immoo shillimaata yookaan badhaasa horiidhaa kara sanaan dhufusi isa siddootti kennitee sirriitti gaafachuun kee baay'ee barbaachisaadha. Subconscious mindin kee akka ittiin hojjetamuutu irraa jechuudha. Namooti baay'een hin sodaatu. Ati maal jedheetanii horii ammanaa gaafadhaa jedhu. Gorsa namaa kennuuf maal jedheen horii ammanaa gaafadhaa jedhu. Waan hundumaa tola kenninee tola fudhachuutti amanna. Aadaan sun bahee amma addunyaadhaaf of dhiyeessaa irra waan ta'eef, addunyaadhaaf of qopheessaa irra waan ta'eef bituuf gurguruun immoo aadaa addunyaan amma qabduudha waan ta'eef waan nu bira jiru gurguraa, waan namoota bira jiru immoo bitaa adeemuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Subconscious mindii keenya akka ittiin leenjifne waan nu bira jiru vaaluu itti laannee guddifne bareechinee miidhagsine hojjenna. Yeroo hojjennus waan rakkasa, waan xinnoo, waan shekeraa'aa waan gatii hin qabne miti kan nuyi goonu, waan gatii qabu qualitiin isaa dorgommee kan hin qabne tajaajila qulqulluu kan ta'e nama ulfeessinee nama jaallannee namootaaf laanna waan laannu sana yeroo gaafannus immoo horii barbaannu horii guddaadha jennee yaannu. Kanaaf hingita jennee yaannu gaafachuun gaarii akka ta'e walii wajjiniin ilaalle. 11ffaa irratti immoo attachmentii itti haawu jedhamu itti namni hidhameera baay'ee haawu. Haawu caalaa waatti seedhu deebisuun baay'ee gaariidha. Maanni kun amma mul'ata guddaa yeroo yaaddu, okay, ani nama Afrikaa guutummaa isaanii qamadii nyaachisuu barbaada jettee yoo yaadde mul'ata jechuudha kun. Mul'ata jechuudha. Maaliin hojjedhaa isa jedhuuf deebii laatte jechuudha. Maaliin hojjedha isa jedhuufi ani Afrikaa guutummaa qamadii nyaachisuu dhiifama. Afrikaa guutummaa qamadii nyaachisuun barbaada isa jedhuudha jechuudha. Baay'ee dinqiidha gaa kun mul'ata guddaa. Namooti barbaadda mul'ata kana fudhachuu dandeessu. Yookaan immoo Itoophiyaan amma hanqina qamadiidhaa qabdi. Bara ishee guutuu almost amma ammaatti biyya alaatii bifa gargaarsaatii fi biyya alaatii bittee galchaa jirti waan ta'eef amma mootummaan kaka'umsa godhee kutaa gaxxamii moo maanni maqaa isaa sirriitti yoon beekuu baadhee yeroo bonaa tiini qamadii qotuu jalqabeera. Iddoo qamadiin hin baane baay'eetti qamadii argaan jira. Baay'ee riilii gaariidha kun jajjabaachuu waa irra jirudha. Garuu isumayyuu attamitti fuuneetu Itoophiyaan waggaa 2 waggaa 3 kana keessatti qamadii addunyaarraa or biyya lafaarraa biyya biraatii akka isheen hin binnen godha. Saba ishee miliyoonii 100 miliyoonii 10 15 ta'an kana qamadii nyaachisee
irraa akka inni hafuun godhaa. In the next 5 years biyyoota Afrikaa akka inni qaqqabuun godhaa. Biyya Afrikaa irraa immoo irra darbee waggoota manaa gidduutti akka inni addunyaa bira ga'uun godha jechuu hin dandeesse jechuudha. Amma gaa inni kuni maal isa jedhu deebise jechuudha. Wanta ati subconscious kee leenjisuu qabdu attamitti isa jedhutti disconnectii godhin attamitti. Anoon baranne anoo hiyyeessa horiinoon harkan jiru nama na gargaaroon qabu eessatti akka jalqabanoon beeku attam godheen kan hojjechuu danda'a isa jedhu yaadda taanaan kun paralaayizii godhee lafa si kaa'a. Namoota har'a addunyaa keenya jijjiiran keessaa namni kamiyyuu haawu isa jedhu namni deebisee ka'e tokkoyyuu hin jiru. Eenyuyyuu deebisuu hin danda'u haawu isa jedhu kana. Namni tokkitti nama har'aatti deebisee jalqabee hin jiru. Wright Brothers warra xiyyaara hojjete yoo jettani, Taamaasiin isa ibsaan hojjete yoo jette, Bill Gatesin software isa fide yoo jette, Markiin abbaa Facebookidha yoo gaafatte, Elon Muskiin abbaa Teslaadha yoo gaafatte, namoota barbaadde maqaa dhayi gaafadhu. Warra pirezidaantota ta'an biyyattii guddoo Ameerikaa kana keessatti atileetiksii beekamoo warra ta'anii, saakaroota beekamoo warra ta'anii, baaskeetbooliitti taphataatti warri beekamanii, rikoordii addunyaa kanaa warri qabanii ta'anii, miliyeeneroonni, biliyeeneroonni, aakteroonni, barreessitoonni, aartistoonni, abbaa barbaadan maqaadhaa namooti addunyaa kana irratti beekamtii qabaatanii, maqaa guddaa qabaatanii, maallaqa guddaa sochoosaa, kampanii gurguddaa sochoosaa jiran hundumti isaanii haawu iseedhu namni deebisee namni tokko ittiin hin jiru. Kanaaf atis sammuun attamitti jedhee si gaafata. Gaafati Afrikaa guutummaan qamadii nyaachisa gaafati jettu attamitti siin jedha. Attamitti isa jedhu subconscious mind kee keessaa baasi. Maayinni amma wanta ati irratti hojjechuu qabdu maalan hojjedhaan maaliinan addunyaa kana tajaajila gaaffii kamiin deebisu rakkina kamiin hiiku isa jedhu irratti xiyyeeffatte jechuudha. Mul'ati kee by the way kana yookaan rakkina hiittaa yookaan gaaffii deebiftaa yookaan waan hir'atee jiru tokko guuttaa yookaan waan tokko fooyyessitaa yookaan waan haaraa adda ta'e tokko biyya lafaa irratti fidda. Walumaa galatti tajaajila kennuudhaaf lafarra jirta. Mul'ati tajaajila kennuudhaaf kanuma. Wanti guddaan sirraa addunyaan eegaa jirtu maal furtaadhaati, maal hiitta, maal deebifta, maaliif furmaataati, qoricha maaliiti ati. Gaaffii kamiif deebii ta'uudhaaf addunyaarra dhufte, rakkoo kamiin hiikuu dhufte isa jedhu deebisuu jechuudhaati. Rakkoo qamadii qabna, rakkoo qamadii hiikuu barbaaddaa. Rakkoo bishaan hanqinaa qabna, rakkoo bishaan hanqinaa hiikuu barbaaddaa. Rakkoo ibsaa qabna, rakkoo ibsaa hiikuu barbaaddaa. Rakkoo sirna dimokiraataa biyyattii keessa hin jiru isa hiikuu barbaaddaa. Maani rakkoo nati hiikuu barbaaddu? Maaliin addunyaa kee tajaajiluu barbaadda? Isa jedhu duwwaa fidi malee maal yoo hojjette gammaddaati, maaltu si gammachiisa, maanni hawwiin kee isa jedhu sana fiduudha maleeti attamittan godhaa isa jedhu sana hin tuqin isatti hin bu'in. Inni diina keessa guddaadhaa paralaayizidii si godha, naaffisee lafa si kaa'a. Sammuun kee akka yaanni akkan hojjenne si godha, akka of jibbitu si godha. Gatiin qabuun ofiin jechuutti si deebisa, waa'een baasonii ofiin jechuutti si deebisa. Namooti addunyaa kana jijjiiranii, namooti waan haaraa uumanii, namuma akka keetiiti, namuma akka kootiiti, pilaaneetii biraa irratti hojjetamanii hin dhufne, addunyaan ifate keessa jiraannu keessa jiraatu, oksijiinii nuyi fudhannu fudhatu, subconsciousii nuyi baannee jirru baatanii jiru jechuudha. Subconsciousii nuyi baannee jirutu baatanii jiru. Isaanis waan ta'eefi atis gochuu hin dandeessa. Kanaafuu wantatitti ofii kun sirra jiru har'a kanatitti ofiittee bilisummaa kee labsitee kanatti galtu haawu isa jedhutti hiikameeraanii jedhiitii gali. Isa subconscious mindii keessii fida isa.
Gaafa waan hojjettu sanaan xiq jettee guutamtu ati. Amma fakkeenyaaf Afrikaa guutummaa qamadii nyaachisuudha yoo ta'an kee an Afrikaa guutummaa qamadii utuu nyaachisuun of arga. Tiraakteeronni qotuu isaan qamadii qotanii qalaadii hammanaarra lafa heekerii hammanaarra utuun qotuun of arga. Lafi gogaan lafi duwwaan takkaan midhaan irra qotamin baay'een Itoophiyaa keessa jiranii utuu isaan lafa qonnaatti jijjiiramanii qamadiin qotamuun arga. Magaazinii gurguddaa ijaaramee jiruun arga. Xiyyaarota baasanii Keeniyaatti, Jibuutiitti, Taanzaaniyaatti, Maalootti xiyyaarota qamadii baatanii barrisaniin arga. Xiyyaaronni baay'een agreementii utuu isaan naa wajjiniin godhaniin arga. Fi kooti xiyyaarota mataa kootii qabaadhee qamadii utuun feesisuun arga. Sigalee meeshaa jabanaa mataa kootii kan qotu, kan aramu, kan qorichatti naqu, kan qulqulleessu utuunii ofii kootii haaraasaa hojjedhuun arga. Hojjetoota maasii koo keessaa hojjetan namoota manatti lakkaa'amaniin arga. Isa jedhuudha ankee mul'ati. Isa ganama guyyaa galgala yeroo malee mediteetii goota fakkii isaa isa kaafattee teessa isa imagination keetiin ilaalta isa amanta akka wantanni ta'ee amma jiruutti agarta miira sana qabaata erga yeroo wantichi ta'u miirri kee attam ta'u turre jira ilaalchi kee yeroo sanatti namoonni attamitti nagaa si gaafatu attam biizii taatee akka jirtu namni si arguudhaaf yeroon akka hin jirre si galee isa kana hunduma isaatu imagination keetiin fiddaat how iseedu sana bira naqe isa booddee kun xiq jedhee subconscious mind kee keessa erga galee booddee hamma shakkamuun dandeenyetti erga namummaan kanatti sirriitti amane booddee chemical reaction gadhiisan seelonni kee gaafa kana dhagaan seelonni kee hundumtuu chemical reaction gadhiisu chemical reaction seelota hundumaa biraa dhufanii yeroo wal ga'anitu uumu waan sanatu happenii gochuu jalqaba jechuudha. How seedu sana fiduutti kaachuudha. Balbaloota tofumaas duratti banama jechuudha. Namoota idea sana qabantu gara kee dhufuutti kaachuudha. Horii waan sana hojjechuuf si jalqabsiisutu gara kee dhufa jechuudha. Partnersota garagaraatu gara kee dhufa jechuudha. Haasaan kee namoota biratti fudhatama qabaate jechuudha. Self confidence kee ol ka'a, self esteem kee ol ka'a, self image kee ol ka'a, confidence kee baay'ee dabala. Wanticha baraa deemte jechuudha yeroo sana. Wanticha baraa deemte jechuudha. Kanaaf isaan kun baay'ee barbaachisoodha. How iseedutti of kutiyati. Bara kee kana hundumaa kan qabeessi kaa'e kana. Barachuun barbaaddaa attamitti jetta. Koorsii kana iyyuu fudhachuudhaaf attamitti kan jedhu baay'eetu jira attamittiin godhan kana nan hojjedhoo ijoolleen qaboo waan akka assignmentiin hojjedhoo kana waan meeqa waanii haawusi jechisiisu waan baay'ee isaa qabda. Isa kana hundumaarra dabartee dhuftee as jirta ammati. Kuni jijjiirama guddaadha jechuudha. Ergas jiraatte immoo ammas wantati gochuun sirra jiru mul'ata kee yeroo baaftu subconscious minding kee how isee attachment kana gadhiisuu turre jira kutuu turre jira ofirraa release godhi jireenya kee keessa haba'uti sokki jettee of keessaa baastee sammuun kee yeroonni how isee fiduudhaaf ka'u sana ofii kee irraa fageessaa deemuun kee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa kudha lammaffaa namoota waan kanatti alliance ta'anii jiranii ofitti naannessi. Start spending time with people who are ambitious, supportive and creative. Namoota ambition isaa qabanii waan ati qabdu kana namoota si gargaaruu danda'anii namoota creative ta'anii waa uumuu danda'anii na gargaaruu jettee namoota yaaddu na jajjabeessu jettee namoota yaaddutti connect of godhi. Na abbaan Amaazonii New Yorkii kan inni jiraataa ture. Yeroo online story kan buukiidha suuqii buukiidha yeroo banuu barbaade gara Seattle'itti movie godhe makiinaa caccabduudha keessa maatii isaa kaawwate. Why?
because Bill Gates tu jira iddoo sana Seattle. Naannoo biyya Bill Gates jirutti movie godhe. New York irraa baanee achi dhaquu jechuun salphaa miti jechuudha. Namichi kuni ofiisaa fuuldura isaa waan argeef, mul'ata isaa waan beekuuf, waan akka caakkaa keessa deemamee hin dhumne Amazon caakkaa dhabni Amazon waan akka caakkaa sana interneetii akkasii banee gabaa addunyaa to'achuu danda'u, gabaa interneetii addunyaa to'achuu danda'u qopheessuudhaaf ofiisaa waan argeef namichi kuni makiinaa caccabduu fudhatee namni kun dhuguma na simataa laataa iddoo naa kennaa laataa jedhee utuu abdiin kutateen attam godheen Bill Gates nama yeroo sana inni already nama beekamaadha, he's already billionaire. Nama akkasii bira attamittiin daffaree dhaqa namni kun gara sanatti movie godhe jechuudha. Nama akka Bill Gates fi Bill Gatesinitu ofitti naannessee isaanirraa baruu, isaanirraa dhaga'uu, isaan hiriyaa godhachuu, akkaataa ilaalcha isaanii, akkaataa dubbannaa isaanii, akkaataa yaada isaanii irraa baruu, namoota waa uumuu danda'an, namoota ambitionii isaa qaban, namoota supportiif ta'an kanatti hidhachuu barbaade jechuudha. Still now hiriyaa gaariidha jarri kun lamaan. Hiriyaa gaariidha jarri kun lamaan. Namootatu si gargaara. Namootatu si gargaara. Kanaaf namootatti hidhachuun kee baay'ee gaariidha. Maariyaam isheen jedhamtu durbi isheen Yesuusin deesse ishee dura immoo umuriidhaanis kan waliin ginne garuu firummaa kan qaban Elsaabeet kan jedhamtu tokkotu jira ture. Isheen immoo Yohaannis abbaa cuuphaa sanaa kan isheen deesse dulluma see keessaa. Ergamaan gara ishee dhufe suni, maleekaan gara ishee dhufe suni waa'ee Elsaabeet sanaa itti hime. Nama jaallattu kaadhimaa namatti heerumuuf qabdu Yoosefin qabdi turte waa'ee Yoosefii ittiin kaafne. Abbaa qabdi turte waa'ee abbaatti hin kaafne, haadha qabdi turte waa'ee haadhaatti hin kaafne, tarii hiriyaa jaallattu hiriyaa durbaas qabdi turte ittiin kaafne, namni itti kaasee umuriidhaanis waliin fakkaatanii, iddoon jireenya isaaniis garaagaraa, garuu waan tokkotu isaan keessara waan ta'eef, lamaanuu waan namaan galle baatanii adeemaa jiru, mul'ata gurguddaatu lamaan isaanii keessa waan jiruufi, wanti isaan baatanii deeman immoo dhaloota tokkoof waan barbaachisuudha. Hojii projektii tokko irratti namoota babba'an waan ta'aniif wanti lamaan isaanii keessa jiru connect godhe ergamaan waaqayyoodhaan inni dhufe suni Maariyaamii fi Elsaabeexiin walitti fide jechuudha. Yeroo Maariyaamii fi Elsaabeex wal arganii waan ta'e baay'ee nama dinqa ture. Gammachuu Elsaabeex gammadde dinqii ture. Simannaa seenii simatte simannaa dinqii ture. Faarfannaa isheen faarfatteef faarfannaa dinqii ture takkaa faarfattee hin beektu. Elsaabeexi dhiifama naa godha. Elsaabeexi waan Maariyaam keessa jiru beekti turte. Maariyaam waan Elsaabeex keessa jiru beeku. Tuma walii wajjin haasa'in jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu waan keessa isaanii jiru dubbisuu jalqaban jechuudha. Keessi lamaan isaaniiyyuu wal arga ture. Keessi lamaan isaanii wal jaallata ture. Mul'ati isaanii baay'ee maachii godha ture. Haasaan isaanii walii gala ture. Understandii wal godhu turan jechuudha. Sappoortii wal gochuu danda'u. Jabaadhu homaan jedhu anis keessan jira sinu badhaa ittiin jedhu turan. Nama si hubatu barbaadda. Yeroo amma subconscious mind kee kana hojjettu annama biyya lafaa jijjiiruudha jettee yeroo yaaddu anu wanta hin dandeenye tokkoyyuu hin jiru jettee yeroo yaaduu jalqabduti namooti naannoo kee jiran abbaa kee haadha kee obboleessa kee obboleettii kee haadha manaa kee abbaa kee ijoollee kee dabalatanii namni si hubatu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf nama si hubatu barbaadda. Nama si hubatu, nama si jajjabeessu, nama mala si himalu, nama harka si qabu, nama karaa si agarsiisu. Ani yoo kufeen kee yoo kuftees hin sodaatin nama si hin jedhu. Nama akkasii si barbaachisa. Namoota akkasii ofitti naannessuu qabda jechuudha. Namoota akkasii ofitti naannessuutu sirra jira. Kitaabota dubbiftu, kitaabota akkasii ta'utu irra jira. Oodiyoon itti dhaggeeffattu. Oodiyoo akkasii ta'utu irra jira. Barumsatti barachuu barbaaddu, leenjiitti fudhachuu barbaaddu, leenjii akkasii ta'utu irra jira. Isa kanaaf waan si gargaaru naannoo keetti naannessuu qabda jechuudha. Sirriitti fiidii of gochuu qabda. Sirriitti of nyaachisu, sirriitti of obaasu. Halkan yeroo raftu maal dhaggeeffataa akka raftutti yaaduu sirrara. Yeroo ooftu maal dhaggeeffachaa akka ooftu. Yeroo diishii miicitu maal hojjetaa akka miicitu. Yeroo iddoon hojii keetti attentionii baay'een barbaadu yoo ta'e yeroo sana maal akka gootu.
Laanchii breekii kee irratti kitaaba attamii akka dubbiftu. 15 minutes breekii bunaa qabdu irratti shaayii qabdu irratti 15 minutes sana xinneessinati yeroo sana maal akka dubbiftu yookaan maal akka dhaggeeffattu isaan kan hundumaa qopheeffatte yoo itti baay'ee saffisaan jijjiiramuu dandeessa jechuudha. Baay'ee saffisaanii jijjiiramuu dandeessa. Dhumarratti wanta sii kaasee fixuu barbaadu fill your dead air time with affirmation and the motivation. Fill your dead air time with affirmation and the motivations. Yeroo gatiin qabne jennee yaannu, yeroo du'aadha jennee yaannu, yeroo xinnoodha jennee yaannu baay'ee isaa qabna. Isaan kun yoo walitti kuufaman waggaa baay'ee ta'u. Isaan kana hundumaa wantoota motivate nu godhuuni guutamutu nurra jira. Suma silaatii wajjiniin baay'ee wal fakkaata. Wantoota motivate nu godhuun affirmationii wantoota qabaniin motivational speakeroota baay'eetu jira ala kan afaan Ingiliziitiin yoo ta'e iyyuu motivational speakerii akka Oromootti qabna ta'e hin beeku. Ammammaatti namni hin beeku hin jiru. Jiraachuu danda'u garuu wanatu hin beeku ta'a. Yoo qabaattanii rekomendii nu godhaa namoota keenyaaf akka nuyi erginuu fi garuu wanta si jabeessu ati motivational speakerii ta'uu dandeessa jechuudha. Motivational speakerii I'm glad motivational speakerii tarii warra jalqabaa keessaa tokko ta'uu kootiifan. Kanaaf atis motivational speakerii taate namooti dhaggeeffataa waan isaan adeeman qopheessuufii dandeessa. 10 minutes, 15 minute video, 5 minute video waan akkasii dhaggeeffadhu atis. Warra wanta motivate godhu. Subconscious mindin kee keessumatti yeroo jalqabaa kana baay'ee nyaachuu barbaada. Nyaata irraan kutini yeroo hundumaatti gadhiisuutti sirra jira. Inni mopotee ija isaa baay'ee godheetu sii kennaa deema. Baazruumii kee yeroo dhaxxulle. Baazruumii kee irratti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 dabarsisa yoo ta'e earphone jira. Earphone kee godhattee nama kan biraa baazarii gochuun sirra jiru, nama kan biraa jeequun sirra jiru. Achitti motivational speakeroota baay'eetu jira. Waa'ee waan barbaadde duwwaa irratti dhaggeeffadhu garuu hundumaaf banaaf hin godhin. Hundumaaf banaaf hin godhin. Especially yeroo mul'ata kee bartu, mul'ati kee akkuma silaa Afrikaa nyaachisuudha waan ta'eef qamadiidha wanta qotuu barbaaddu. Waa'ee qamadiidha waan baay'ee bari. Waa'ee qamadiidha waan baay'ee dhaggeeffadhu. Qilleensa qamadiin jaallatu, ji'a meeqatti qamadiin akka geessu, waa'ee itti dabaleema waa'ee transportationii, maaliif transportation industry wajjiniin walii wajjin hojjechuun keen oolu waan ta'eef iddoo tokkotti feetaa. Think about that. Wantoota si gargaaran sana ilaali jechuudha. Marketing irratti yaaduu dandeessa. So waan ati hojjechuu barbaaddu wajjin waan deemu malee waan tirki mirkiitti wanta waa'ee baafnetti abalumaa kannaan jedhee akkamittiin komentiin akkasii naa dhiyaata. Komentii namootaa deebisuu irratti yeroo keen balleessin. Social media irra dhufteen dubbatta yoo ta'e komentii namni si godhu, namni si arrabse, namni waraabessa yoo siin jedhe waraabessa miti jettee deebisuu hin kennu. Abbaan barbaade waan barbaade jedhu ati hojii kee hojjedhu. Gaaffii namootaa deebisuutti rakkoo yeroo kee hin balleessin. Arrabsoo ala kana deebisuutti yeroo kee hin balleessin. Maqaa koo balleessan itti mataa of hin cabsin. Namni maqaa kee balleessuu danda'u hin jiru. Maqaan kee kan badu si qofaadhaani. Kanaafi warratti odeessituu dhiisi. Isaan waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 booddee dhufanii jooyinii si godhu. Amma garuu ati hojii kee duwwaadha xiyyaaffattee gara waan isa hojjetaa jirtu wajjin wal fakkaatu duwwaa dhaggeeffataa deemu sirra jira. Kan namaas komentii gochuu, kan namaa sheerii gochuu, kan namaa laayikii gochuutis yeroo kee hin balleessin. Of course ofii keetii jaallattee waan ati hojjettu wajjin isa deemu. Isa komentii godhii, sheerii godhii, laayikii godhii nama warra kaan nama si fakkaatanii gargaaruu dandeessa akka ittiin endaan itti fufeeti san keetiitti. Waan si fakkaanne keessa hin dhaabatin. Iddoo si hin ginne hin jiraatin. Waan si hin taane, waan si hin fayyanne, waan dhaloota si keessa jiran hin fayyanne, dhaloota baattee deemtaati, dhaloota si booddeen jira, dhaloota irraa kunis dhaloota keeti, dhaloota irraa tajaajilaa, dhaloota borii tajaajiluudhaaf jetta, waan dhaloota irraatiif dhaloota borii hin tajaajille, waan si keessa jiru wajjin kan wal hin fakkaanne irratti yeroo kee tokkoyyuu hin balleessini. Yeroon kee baay'ee yeroo gati jabeessa, yeroo qabdu kanatti focus of goote qilleensa kee isa du'a, sa'aatota kee warra badan, sa'aatota kee warra waa'ee hin baafne hojiitti jijjiirtee ittiin addunyaa kana tajaajiluutu sirra jechuudha. Please. Sakana godha.
Kanaaf Facebook isin hin barbaachifne baay'ee keessaa deebi'a. YouTube isin hin barbaachifne baay'ee keessaa deebi'a. Qoosaan barbaachifne baay'ee keessaa deebi'a. Taphan barbaachifne baay'ee keessaa deebi'a. Yeroo garmalee badu baay'ee isaa hojiitti jijjiiri. Yeroo callumattee teessu mana gaafa galtu maal hojjetta? Free time keetti maal hojjetta? Yeroo baazruumii keetii waan dhaggeeffattu qopheeffadhu. Yeroo konkolaataa kee ooftu waan dhaggeeffattu qopheeffadhu. Laanchi bireekii kee irratti waan dubbiftu qopheeffadhu. Yeroo namoota wajjiniin beellama qabdu lafa beellamaatti namni tokko daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 si tursa waan ta'eef yeroo sana waan dubbiftu qopheeffadhu. Waiting roomii keessa jirta yoo ta'e biiroo wayiidhatte achitti waan dubbiftu qopheeffadhu. Waiting laayinii keessa jirta yoo ta'e baankii hidhatte achi keessatti tarree qabattee eeggataa jirta yoo ta'e waan dhaggeeffattu yookaan waan dubbiftu qabaadhu. Yeroo lafatti bade tokko iyyuu hin qabaatin. Bilbiloota hin barbaachifne kuti. Bilbiloota hin barbaachifne callumattee intini goote yeroo fanii qabaachuun keessa of course faniin amma fakkeenyaaf wanta value godhu keessaa inni shanaffaani waan shanin value godhan inni shanaffaan fanii qabaachuudha. Fanii yeroo itti qabaadhu qaba. Garuu sa'aatiin isaa murtaa'aadha jechuudha. Amma ifan fanii qabaachuun irra maalittan fanii qabaadhaa eenyu wajjinan fanii qabaadha inni jedhu beekamaadha. Kanaaf callumattee bilbila kana namoota wajjin haasa'an oolini sababii makamiin waa'ee namaa hin haasa'in. Namni dhufee waa'ee namaa sitti akka haasa'u hin eeyyamin. Singalchuu none of your business. Dhimma kee mitinni. Namicha sitti muuni yeroo hin qabuun kanaaf jedhini nama hamachuu, nama ammeessuu, namatti naafuu, nama ol kaasuu, nama gaddeebisuu, namatti quba qabu, abaluu balleessee, polotikaan sun akkasii, siyaasni sun akkasii, achii sun dhumee, achii kun ka'ee kun singalchuu. Yoo situ sirreessatee go ahead and fix it. Waan hin sirreessine keessa hin lixin negatiifi frequency negatiifi fudhaturra hin taa'in hin jiraatin achi keessaa of baaftee qilleensa keessa du'aa kana jireenyaan guutuutu sirra jira. Affirmationiidhaanii motivationiidhaanii guutuutu sirra jira. Warra kana irratti gargaaraniini guutuu sirra jira malee jireenyi kee waan hin taane baay'ee akka dhaggeeffanne. Kanaaf speechii garagaraa podcastii garagaraa wantoota garagaraa dhaggeeffattee isa kanaan of guutuu waan dandeessu wanta bizinesa kee wajjin tajaajila kee wajjin sarvisii kee wajjin jireenya kee wajjiniin waan barataa jirtu wajjiniin waan wal ilaalu irratti fookasii godhaa adeemna jechuudha. Isa kana sumarra xumurraa akka kanattiin subconscious mind keenya tajaajila kana duwwaadha jechuu koo miti. Ammaaf kun isin ga'a. Yeroo biraatti immoo itti dabalaan deema. Keessumatti warri guyyaa 100 na duukaa turtanii unlimited access qabdu isin. Kanaafuu viidiyoo haaraa hundumaa asirratti yeroon isinii dabalaa deemanii taa'e laaginii gootanii wantoota haaraas dhaggeeffataa wantoota sakaanis immoo keessa deddeebitanii dhaggeeffataa deemtu jechuudha. Kanaaf baay'ee isaatti isinii dabaluu nan danda'a. Amma jalqaba kanaaf garuu isaan kana 13 kanatti gargaaramtanii subconscious mind keessanii akkasin leenjiftaniin barbaada. Isa booddee inni koochoo isinitti kaa'ee isin fuudhee adeemaa jechuudha. Hawwiin koo isa kana arguudha milkooftanii kutaa itti aanutti walii wajjin dabarra.